ta'u amma meedisiiniin biyya keenya nam tokko namni qoricha oomishee gabbaase jira dhageessitaa ta'e Naasirraa Loolamee wana. Kammaani silaa oomishuu bara amma fakkeenya bara dheengaddaa Profeesarri tokko Ameerikaa keessatti qorannoodhaan sadarkaa tokkoffaatti kan badhaafame lammii biyya saniiti. Dhiigni isaa immoo nama kenna hin beektan isinillee Profeesara sana jechaadha. Beekamoo. Osoma waayyuu Ameerikaanii keessatti jarrabu muwaaz waan nu godhan qabanii barnoota jajjabaa gizeetti baratte biyya keessaa ba'uu hin dandeessu. Hidhaa teessa ansitti kana siin hin jedhu. Hundi isaa qorallee nu fe'an. Angadiin taa'u irra fuu baran. Laal barnoota adda addaa yeroo barattu biyya Ameerikaanii keessatti kanati barnooticha fudhattee biyyaa baatu jira kanati hin baane jira. Dimokiraasiidha. Dimokiraasiidha. Kanaaf akkasii malee waa biraatiif miti dimokiraasiidhaaf isaafi dimokiraasiin achi dimokiraasiin kun isuma biyya namaa deemanii maasimaaf achi jedhu kana kamaa rakkoo maalii jirama qabla islaam utuu quraanniin bu'iniin dura rakkoo biyya addunyaan akkuma kana amma keessa jiru kana turte bara. Sa'aatiin quraanni ko sa'aatii akkanaa dhufeem sa'aatii amma biyya barbaadde abbaan barbaadde ka'ee dha'u mootummaan addunyaa kana keessatti lama gaafa san forsi mootummaa Roomaati sadaffaa mootummaa Habashaatti kan jiru kan biraan jiru bara. Injiru bar. Sedih kali Arabnya timau jinin tesu undi situ ju durisi jarara fursi gabbarti ada sera Amerikani gabbarti malah untuk berawan toko yunti sini jatuh injiru. Gafa